nama jaamu akkasuma gartee namni qubee tuqa tuqaatti godhe qubeen akka wal hin fakkaanne qubee tana kaahee nama Alimaamu Nasru bin Caasim Illeysi nama jaamu bara 90 hijiraa duniyaa irraa deeme rabbi rahmata isaaf haa godhu. Akkasi jechuudha inshaallah kan waliin laalu taana faana tura. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Gartee quraana rabbiitiinis walitti hidhachuu fi bismillaahi tana fide. Hayya inshaallah aga xumuraa kan waliin laalu taha darsii kana keessaa waa hedduutu jira jechuudha tan baratamu. الدرس الأول همزة الوصل أسجرة لام شمسياتي أكسما دالين حروف استفعالاتي دار يجني دار راين تفخم نفردتي تفخم والاستعلاء نفردتي أكسما سل يجني سل لامين أسجرت لامي قمرياتي سينين حرفي قلت ججودا أكسما همزان همزة القطيدة أول لامين قمريادا حو يجن حروف الحين حروف الكيتي رو رايس نفردس نيجودا أكسما مد الطبيعي جو رو جنة حرو مد الطبيعي حروف الهي فل يجنوسي لامي قمرياتي هجائي همزة قطيتي هجاء مف فاين أكسم حروف قلتو مفردة ضين نفردتي ججودا يا ستيسي تفخم والاستعلاء. هاي الدرس الأول جتون برنوتا جلقبا حروف الهجاء المفردة حروف الهجاء قبيلي عربي دا قوم عربي وليقراني حروف هجاء جانت مفردة جتون الدباباتو خنتاري تكتكتي خن الدنباباتي جتشو. قبين قاعدة النورانية كوني حروف الهجاء كوني مقا أفور قبا قاعدة النورانية كون جتشودا حروف هجاتيس نجاني أكسما ما بانيس نجانيني أكسما حروف معجميس نجانيني حروف عربيتيس نجاني مالي في حروف هجاي نمني حروف هجاي جيني جان خليل أحمد الفراهيدي نما جاموتو حروف هجائي جيني مقاسيف جاني مالي في جاي جامتي واممتي جناني أدان مببوهو إسي خنافي حروف هجا تكنت ججرات جمع إسي خنافي حروف هجائي جانين جان ما باني جتشونو جناني كلمان أربا وان إسي تنرى جارمتي قبي تنرى كلمان أربا وان إسي تنرى جارمتي في ما باني جانين أكسما عربي هو حروف العربي والنجاني في بين عربا يخاو حاسو نجتشو وانو إسي تنرى جارمتي في قبي خنا راجتشو هناف حروف عربي جاني معجمي هو والنجانيف نتيبي إسي قبار رجرتو تان نتيبي لي الرجرتو تانا أكا قرتي عالمني الدنيا رجر هندي دبسو في معجمي جانين أكسما قرتي قبيلي درسي خنا خيسا أكاتا حدوتي تقرامتو تجرا حركة لما harkifamtu jira tagartee haraka afur ja harkifamtu jira ta haraka takkayyuu hin harkifamne jira fakkeenyaaf alif yeroo jennu alif
aliif jenneeti isin qaraana jechuudha. Alif jennee qaraana. Isin tuni maddii hin qabdu yoo nii fi aliif yoo goone alif laam miim suniin wallaba waan ta'eefi maddii hin qabu. Qubee sadii irraa ijaarame inni kun waan qubee sadii irraa ijaarameef maddii waan hin qabneef mataan isaatu sukuuna ta'a waan ta'eef alif alif jenna jechuudha. Baa baa harokaa lama dheeressina. Taa at hafuura qabina kun gizee qaran taa taa thaa at kunis akkasuma thaa harakaa lama lama dheeratan jechuudha. Qubeelee darsii kana keessaa qubeen tuqa tuqaa hin qabne qubee 13 as keessa jira. Qubeen tuqa tuqaa hin qabne qubee 13 darsii kana keessa jira. Alif takka, haa lama, daal sadii, raa afur, siin shan, sood jaha, xaa torba, cayn saddeet, cayn saddeet, saddeet, laam sagal, miim 10, waaw 11, haa 12, hamzaa 13, yaan qabxii lama qaba waan ta'eef qubeen 13 kun tuqaa hin qaban jechuudha. Akkasuma qubeen tuqaa takka takka qabdu qubee 11 as keessa jira. Kanaas mee waliin laallaa. Baa takka, jiim lama, xaa sadii, zaal afur, zaa shan, daad jaha, vaa torba, ghoyni saddeet, faa sagal, kaaf 10, nuun 11 jechuudha. Akkasuma qubeen qabxii sadii ofirraa qabdu qubee lama thaa fi shiini. Akkasuma qubeen qabxii lama ofirraa qabdu qubee sadii taa taa fi qaaf yaa qubee sadii jechuudha. Qubeen sadii qabxii lama lama ofirraa qabdi jechuudha. Isaan kun ammaas warreen harakaa lama lama dheeratu jechuudha. Qubeen harakaa lama lama dheerattu qubee 12tu as keessa jira. Baa takka, taa lama, thaa sadii, haa afur, xaa shan, raa jaha, zaa torba, xaa saddeet, vaa sagal, faa 10, haa 11, yaa 12. Qubee 12 kana sunaa'iyyaa jedhanii maqaa isaanii. Sunaa'iyyaa jedhaniin. Qubeen tuni maddu xabiidha. Harakaa lama lama dheeratti jechuudha. Akkasuma qubee harakaa 6 dheerattuutu jira. Qubeen harakaa 6 dheerattu akkasuma qubeen harreefu jenne suni qubee ammaas harfii lamarraa ijaaramte. Tanamma harakaa lama lama dheerattu suni harfii lama lamarraa ijaaramte. Baaniif taa qubeeleen tun hundi. Qubeen harfii sadiirraa ijaaramte qubee 16. Isiin sunoo qubeen harfii sadiirraa ijaaramte alif takka, jiim lama, daal sadii,
dhaal 4 siin 5 shiin 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 jechuu waawitti. Qubeen 16 kuni qubee sadii irraa ijaaramte. Haya akkasumas qubee 4 irraa ijaaramtee jira. Qubee 4 irraa ijaaramte takkitti tana qofa hamzaa jechuudha. Qubeen 16 reefu suni taharakaa wanti irraa ijaaramte harakaa qubee 3 irraa ijaaramte suni taharakaa 6 dheeratti thulaafiyyaa jaaniin. Akkasuma qubee 4 irraa ijaaramte tuni rubaa'iyyaa jaaniin. Taharakaa 2 thunaa'iyyaa, taharakaa 3 thulaafiyyaa, taharakaa 4 rubaa'iyyaa jennaan jechuudha. Erga kana akkasitti addaan baafanne amma qubeen tuni akkamitti akka isiin qaramtu waliin laalla. Alif baa malee baa akka nama makiinaa fireena qabuutitti baa goonee hin dhaabnu jechuu. Baa taa ammaasi taa hafuura baasnee hin qaranu jedhan. Taa qilleensa irratti gadhiisnee qarana jechuu. Huruufa maddii gizeenii fi dhaabnu huruuful maddi lil hawaa'i tantahi qilleensa irratti gadhiisnee qarana jechuu. Taa thaa jiim miimii sukuuna sun jiim jennee miimii sun akkasii mul'isuu qabna, hidhii waliin tuquu qabna jechuudha. haa wasata halqii irraa bahaayin kokkee walakkaa irraa jechuudha. hoo hurufa isticilaatiin furdata. daal laamii sunis mul'isneeti. daal ni dheeraa taasi. dhaal arraba gabbaastee ilkaan gubbaarraa raga qabdee dhaal jettaa jechuu. roo hurufa furdatu jechuu inni kuni tafakhamu isticilaa ni furdata. zaa az sagalee fooriyyituu qaba. siin shiin soode harfiin sood hidhii irraa walitti baatu, hidhii irraa baatu makhrajinisi طرف اللسان مع وصول الثنايا السفلى. yeroo isii kana jennu hidhii bakkuma sani dhiisneeti soo sagalee goona malee hidhii dura kanatti shafataanii tana achi baasnee soode hin jennu jechuudha. soode boode xoo ظoo عين غين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا إن كن مالي في لمان كن أكو والبرة خايم جناني
akka kanattis ni barreeffamaa fi malee waan biraatiif miti jechuudha. Allahu aalam. Irraa fayyadama beekee osoo hin tahin warri haga kiyya hin beekne yoo jiraate